Ashawar kafune yooyaa sinin jecha qophii afaan Oromoo miidiyaa FNN irraa oduu gaggabaaboo sinii darbaa jiru qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ani Taaddasa Lammaatiin. Bulchiinsa gadaa keessatti sirnoonni raawwataman hedduu horiidhaan wal qabatu. Wayita hongeelloon obaastee fixxee jirtu kanatti sirni gadaa rakkoo keessa seenaa jira jedhan abbaan gadaa Booranaa abbaa gadaa Kuraa Jaarsoo. Booranni lafti gammoojjii heddummachuu irraa kan ka'e durumaanuu hanqina roobaa isaa mudateen kan jedhan abbaa gadaa Kuraa Jaarsoon garuu kan akka kanaa yaaddoo uumee argine hin beeknu jedhan. Yoo loon jiraachuu baate wanni ta'u hin jiru. Haa ta'u malee sirna daabaa doorii keessatti akkuma duriitti raawwatamaa jira jedhan. Dooriileen buttaa dhaabdee jiilatti turte. Raabillee sirna ittummaa jirti. Boonni hammaatullee aadaan immoo fuula ofii qabdii, ji'a ofii qabdii, aadaan achumatti itti fufaa jirti. Dur gadaan goroo jirti. Horii Booranaa irraa fuudhatti. Gogeessi shaniin baasee jiilan tolchiti. Yaa ta'u malee Booranni hammas sirna gadaatti fufee jira. Haalli Booranni keessa jiru ilaaluudhaaf kan ulfaatu jedhe Maaster Abinnat Kabbadaa. Hojii tolooltummaa inni hojjete qalbii fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa harkiseera. Mana haadholii dadhaboo galee isaan jajjabeesseera. Dhukkubsattoota hospitaala keessa nama isaan gaafatu hin qabne dhaqee gaafateera. Haadha malee abbootii ijoollee guddisan jaarrolee namoo isaan gargaaruu hin dandeenye hafan haadholee ijoollee isaanii waliin daandii irratti kufan gargaaruuf waan danda'u hundaa godheera. Suuqii geessee uffata bitee mana nyaataa geessee nyaata isaan waliin maddiitti taa'eera. Hojii isaa kun miidiyaa hawaasaa irratti yaada namoota hedduu hawwateera. Dargaggoon kun Maaster Abinnat Kabbadaa jedhama. Dhalatee kan guddate naannoo kibbaa godina Kambaataa Xambaarroo magaalaa Duraamee keessatti. Kan ittiin jiraatu ispoortii mootorsaayikilii yookiin dogdoqqeedhaan. Agarsiisa dogdoqqee taasisaarraa galii argatuun hojii tolooltummaa kanaaf oolchaa jira. Hojiin tolooltummaa nama hundaaf kan eeyyamameedha kan jedhu Abinnat kanaasiin kan eegale ijoollummaa isaarraa eegaluun akka ta'e ni hima. Maatii isaarras akka barate ni dubbata. Abinnat namoota kanaanis dadammaqsuudhaan danda'e jedhee hojii tolooltummaa isaa kan miidiyaa hawaasaa irratti qooduu kan jalqabe ji'a ja'an dura ta'uu isaa ni hima. Isa dura garuu hojii tolooltummaa baay'ee hojjechuun turuusaa himeera. Namoota mana hin qabne 17 ta'aniif mana ijaaree jira. Hojii hojjechuu kan dandeenye garuu dandeettii isaan qabaniin 200 ta'aniif carraa hojii uumeera jedhe. Hojiin kana kan hundaa'u kan hojjetus tola ooltummaa isaatiin. Namoota biyya keessaa fi haala jiranirraa deeggarsa akka argatu ni hima. Namoota imaanaatti kennaniif imaanaa isaan galmaan ga'aa jira. Abinnat torbaniin namoota 7 humna hin qabneef deeggarsa akka godhu dubbateera. Hojii toltummaan kan kennameef namaaf odoo hin ta'in lapheerraa jedha. Hojii ooltummaa kanaaf ji'atti hanga birrii miiliyoona 1tti baasee akka taasisu hima. Hojii kanaaf onnee gaarii fi sooressa yoo qabaatte qofa hojjetta. Nama gargaaruuf kan si kakaasu onnee gaarii laphee qulqulluudha. Waan gaarii hojjechuuf safartuu hin barbaachisu jedhe Maaster Abinnat Kabbadaa. Adwaan dirree injifannoo ta'uu bira darbeen tokkummaa waliin dhaabbachuu citii injifannoo ta'uusaa kan mirkaneessu jedhan pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 127ffaa ilaalchisuudhaan erga pireezidantii Shimallis Abdiisaa dabarsan akka armaan gadi fakkaata. Afrikaanonni gita bittaa warra Awurooppaa Afrikaan addaan qoodachuudhaan qabeenya ishii saamuu fi eenyummaa ofirratti fe'uu fi tuulummaa guddaan dhufeen callisanii tole jedhanii hin simanne. Koloneeffattoonni meeshaa ammayyaa hanga funyaanitti hidhatanii fi dhufan ofirraa deebisuuf baatanis dirree waraanaa hedduutti gootummaan filmachuun aarsaa qaalii kaffaleeru. Addii waraana Adwaa garuu miira injifatamuu Afrikaanotaa jijjiiruudhaan injifannoo kutannoo fi tokkummaa qofaan galmaa'u akka ta'e ifoomse.
Adwaan gurraacha adii injifachuu akka danda'u kan agarsiise yoo ta'u Afrikaanonni mallattoo birmadummaa fi bilisummaa ta'uun tajaajile. Koloneeffattoonni ammoo qaanii fi salphina ta'uudhaan mataa isaanii gadi qabachiise. Iccitiin injifannoo kanaa kun Itoophiyaanonni birmadummaa isaanii fi tokkummaaf gamtaan wal bira dhaabbachuu isaanii Adwaan uummata Itoophiyaatiif sirnoota isa bulchaa turan waliin rakkoon qabaatullee dhimma birmadummaa biyya isaati irratti garuu garaagarummaa hin qabne ifatti kan agarsiise citii dhokataa fi duudhaa biyyattii waloon qabdu isa guddaa faajjii bilisummaati. Gootonni Oromootiif sabaaf sablammoota Itoophiyaa biroo waliin ta'uudhaan gara Adwaa irratti dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaaniitiif caccabsuudhaan aarsaa lubbuu kaffaluun diina qaanessanii deebisuun seenaa gootummaa yoomiyyuu hin dagatamne galmeessaniiru. Kunis gumaachi aadaa dadurummaa uummanni Oromoo ijaarsa biyya keessatti qabu arra kan eegale osoo hin taane bara tarkaanfatee kanas ga'eera. Gootonni Oromoo tarsiimoo waraanaa baasanii gootummaa ajaa'ibsiisaa loluun biyya isaaniitiif kabajaa fi ulfina horaniiru. Jeneraalota Oromoo lola Adwaa irratti hoggansa kennan kan akka Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee, Fitoraarii Habtawald Diinagdee, Gabayyoo Gurmuu, Raas Walee Marsoo, Raas Alii Muhammad, Raas Makonnin Guddisaa fi kan biroo diina meeshaa ammayyaa hidhate mormatti qabuun tumsaa fi faajjii dhorganii warra waaroo salphinaatti haguuguudhaan injifannoo Adwaa injifannoo seenaa yoomiyyuu hin dagatamne gumaacha olaanaa Oromoo ijaarsa biyya keessatti qabu kan mul'iseedha. Gootonni Oromoo diina biyya isaaniitti dhufe dura dhaabbachuudhaan gootummaan lolanii lolchiisanii jaalalli biyyaa maal akka ta'e addunyaatti agarsiisan. Gootummaa fi jaalalli biyyaa Adwaa irratti mul'ate dhaloota irraa gara dhaloota darbuudhaan Itoophiyaanonni haggam yeroo garaagarummaa yoo qabaatan birmadummaa isaanii irratti tokko akka ta'an kan mul'iseedha. Injifannoo aarsaa gootota kaleessa argame goototan dhufan kana darbaniif galaa ta'uun Itoophiyaa mataa ishiidhaan gadi hin qabanneef fakkeenyummaa bilisummaa akka taate dandeessiseera. Ta'us warri maqaa dhaamu gootota Oromoo jibban Itoophiyaa ijaaruun birmadummaa ishii tiksuun keessatti gahee Oromoon dalgee godhanii dubbata hundumtuu har'a milkoofne. Hojiin seenaa sabichi gurmeessee hojjete ifatti ba'ee akka aduutitti ifaa jira. Kun immoo kan hojjechuu qabnu hunda keenyarraa jedhan Pireezident Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Oduu biyya alaarraa kaadhimamaan paartii Naayijeeriyaa bulchaa jiru dhiyeessee Boolaan Timbaaboon filannoo pireezidantummaa injifateera. Qondaalli siyaasaa gameessi ganna 79 argachuudhaan firii filannoo ibsame kan agarsiisu. Morkataan isaa Atiikuu Abubakar parsantii 29 yoo argatu paartii Leebar irraa Piiter Obilee sagalee parsantii 25 argate. Paartileen kanneen jalqaba irratti burjaaja jedhanii fudhachuun erga didanii filannoon akka irra deebi'amu barbaadan. Obbo Timbaaboon qondaala siyaasaa biyyattii hunda caalaa dureessa yoo ta'an duula filannoo irratti wayita bulchaa Leegos turan magaalichatti deebisanii ijaaruu irratti qooda qaban itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee magaalii Leegos keessatti morkataan Obbo Timbaaboon kan ta'e Piiter Obitutu filannicha injifate. Obiin qondaaltota siyaasaa kanneen biroo waliin wayita wal bira madaalamu qondaala siyaasaa haaraa yoo ta'u magaalota keessatti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan sirna siyaasaa biyyattii paartii lama qabu geeddaree jira. Dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii 60 ol ta'an miseensonni mana marii mirga namoomaa United Nations sochii Itoophiyaan qorannoo garee ekspertoota United Nations dhaabsisuu deemtu dura akka dhaabbatan waamicha dabarsanii jiru. Dhaabbileen kun xalayaa miseensota mana marii mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif ergaa dabarsanidha. Itoophiyaan garee qorannoo sabboonummaa mirga namoomaa yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaatti raawwatamee jedhamu qorachuuf hunda jalqabummaa mormitee turte. Yommuu ergamni qorattootaa kana akka addaan citu wixanee qopheessuudhaan sochii eegaluu ishii ibsanii hordoftoonni dhaabbilee kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch,
keessa jiran waamicha kana akka dhiyeessan dubbatanii jira. Dhaabbileen kun ibsa isaanii keessatti gareen mirga namoota United Nation hundaa'ee xumura itti tolchuuf wixineen Itoophiyaan qopheessite yaaddoo qabaa jedhanii ibsanii jiru. Qorannoon United Nation deeggaramu adeemsa hojii oolmaa marii nagaa gufachiisuu mala jedhanii obbo Dammaqaa Mokonnin guraandhala 16 bara 2023 akka lakkoofsa Awuroopaatti irratti ibsanii jiran. Baatii guraandhala keessatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin akka ibsanitti United Nation deeggaramu hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e gufachiisuu irra darbee rakkoo biraa fida jedhanii hubachiisanii jiru. Sochii Itoophiyaan kun dorgommii kan hin qabnedha jechuudhaan dhaabbileen mirga namoota siivilii kanneen kun ibsaniiru. Adeemsi kun waa'ee qorannoo idil addunyaa fakkeenyummaa balaa qabu hordofsiisuu mala jedhaniis ammas akeekkachiisanii jiru. Dhaabbileen kanneen sochiin Itoophiyaa miidhamtoota haqa hin arganne taasisa. Dhaabbileen biyya keessas shakkii akka isaan ibsatan taasisa waan ta'eef Itoophiyaan gocha kanarra akka dhaabbattu akeekkachiisa dabarsanii jiru. Itoophiyaan itti fufiinsadhaan kun mirga siyaasaa of duubaa qaba waan ta'eef hin fudhadhu jettee mormaa jirti. dhumarratti taphataan Morocco fi Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi yaada gudeeddiitiin shakkamee qoratan eegalamee jira. Abbootiin alangaa Faransaay lammii Morocco kilaba Faransaay Paris Saint-Germain taphatu Ashraf Hakimi yakka gudeeddan shakkuun qorannoo irratti geggeessuu jalqabuun maddeen itti dhiyaate qaban himanii jiru. Dubartii ganna 25 tokko Ashraf Hakimi guraandhala 24 mana isaa keessatti na gudeede jettee himatteerti. Maddeen akka jedhanitti taatee kana dilbata waajjira poolisii gabaasa gootee garuu himannaa irratti hin banamne. Abbaan alangaa uummata lixaa Paaris naannoo Neetreeg jedhamu dhimma kana qabatanii jiru. Garuu yaada irratti kennuuf eeyyamamoo hin taane. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya qophii gaggabaaboo afaan Oromoo RFN miidiyaa irraa isinii darbu asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun qophiin kun akka isin bira ga'uuf laayik share gochuudhaan miidiyaa kana maddii dhaabbadhaa. Hamma sagantaa biraatti wal arginutti nagaan nu tura.